Kaayyoon ganama manaa baaneef kaayyoon kaleessa itti wareegamneef kana miti waan ta'eef qabsoo keessan ilmaan keessan bosona jirtu tumsitanii egeree fi abdiin keessan isaani waan ta'eef walitti dhufanii waliin dubbachuun ni danda'ama yoo ta'eef qaamni nagaa jibbee qawwee bannifatee bosona Oromiyaa fi gammoojjii keessa beelaaf dheebuu qorraa argee deemu jiru walitti dhufanii waliin hojjetan. Sanantaan yoo taate abdiin nuti qabnu hin jiru waan ta'eef diinni bitaadha mirgaan nutti roorrisaa jira. Isa kana ofirraa cabsuudhaaf irree tokko walii dhaabbachuu danda'u qabna. Qabsoon keenya kaleessa sar'as sirna irratti malee saba irratti amantaa irratti waan irratti xiyyeeffatu tokko illee hin qabu. Har'as nuti xiyyeeffannaan keenya sirna irratti malee nam-tokkee irratti amantaa irratti waan xiyyeeffatee miti jechuudha. Kan nuti qabsaa'aa turreef jijjiirraa hundee malee jijjiirraa sirnaa attawaawiin achi nama isaa buusee asii fiduu miti. Qabsoon Oromoo jijjiirraa hundee barbaada. Gaaffiin Oromoo gaaffii bu'uuraati. Gaaffiin bu'uuraa hundee irraa gaafa deebi'e Oromoon nagaa argata. Oromiyaan nagaa argatti. Qajeellotti immoo misooma diinagdee waan barbaannu fi Oromiyaa badhaatu ijaaruu dandeenya jechuudha. Oromoon ofii isaatii dhumee lafee cabee dhiiga isaa gabbaree haga yoomitti akka inni Itoophiyaa jedhan tana tursiisu hin beeku. Ofii dhumaa obsaa jedhama ajjeefama mana gubachaa hayyootaa hidhama lubbuu dhabaa qabeenya saamama haga yoomitti akka jiraannus hin beeku jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan deemaa jiru sirnaan itti ilaaluu qabdanii jechuudha. Haraara galgallis haraara ganamnis haraara haraarri shiraa kaleessas qabsoo keenya sakaale har'as sakaaluuf jira. Haraarri shiraa dhaabbachuu danda'uu qabaani. Haraarri shiraa dhaabbachuu danda'uu qabaani. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii, haati siiqqee dhugaadhaan qabsoo Oromoo bu'uurarraa gaaffiin Oromoo bu'uurarraa maal isa jiru hubattanii sirnaan iddoo rakkoon jirtu bartanii gaaffii uummata keenya hunda irraa akka deebi'u dhiibbaa gochuu danda'uu qabdan malee gaabii addeeffattanii bakkuma qaamni mootummaa isin waame harka eebdanii galtu yoo taate har'as dhiiga ilmaan keessan irratti qoosaa jirtu. Boru seenaan isin gaafachuu hojjetu. Isa kana laallee of qusachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Kanaaf uummanni keenya har'as durus tokkummaa keessan kaayyoon ganama manaa baaneef kaayyoon kaleessa itti wareegamneef kana miti waan ta'eef qabsoo keessan ilmaan keessan bosona jirtu tumsitanii egeree fi abdiin keessan isaani waan ta'eef walitti dhufanii waliin dubbachuun ni danda'ama yoo ta'eef qaamni nagaa jibbee qawwee bannifatee bosona Oromiyaa fi gammoojjii keessa beelaaf dheebuu qorraa argee deemu jiru walitti dhufanii waliin hojjetan. Sanantaan yoo taate abdiin nuti qabnu hin jiru waan ta'eef diinni bitaadha mirgaan nutti roorrisaa jira. Isa kana ofirraa cabsuudhaaf irree tokko walii dhaabbachuu danda'u qabna. Qabsoon keenya kaleessa sar'as sirna irratti malee saba irratti amantaa irratti waan irratti xiyyeeffatu tokko illee hin qabu. Har'as nuti xiyyeeffannaan keenya sirna irratti malee nam-tokkee irratti amantaa irratti waan xiyyeeffatee miti jechuudha. Kan nuti qabsaa'aa turreef jijjiirraa hundee malee jijjiirraa sirnaa attawaawiin achi nama isaa buusee asii fiduu miti. Qabsoon Oromoo jijjiirraa hundee barbaada. Gaaffiin Oromoo gaaffii bu'uuraati. Gaaffiin bu'uuraa hundee irraa gaafa deebi'e Oromoon nagaa argata. Oromiyaan nagaa argatti. Qajeellotti immoo misooma diinagdee waan barbaannu fi Oromiyaa badhaatu ijaaruu dandeenya jechuudha. Oromoon ofii isaatii dhumee lafee cabee dhiiga isaa gabbaree haga yoomitti akka inni Itoophiyaa jedhan tana tursiisu hin beeku. Ofii dhumaa obsaa jedhama ajjeefama mana gubachaa hayyootaa hidhama lubbuu dhabaa qabeenya saamama haga yoomitti akka jiraannus hin beeku jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan deemaa jiru sirnaan itti ilaaluu qabdanii jechuudha. Haraara galgallis haraara ganamnis haraara haraarri shiraa kaleessas qabsoo keenya sakaale har'as sakaaluuf jira. Haraarri shiraa dhaabbachuu danda'uu qabaani. Haraarri shiraa dhaabbachuu danda'uu qabaani. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii, haati siiqqee dhugaadhaan qabsoo Oromoo bu'uurarraa gaaffiin Oromoo bu'uurarraa maal isa jiru hubattanii sirnaan iddoo rakkoon jirtu bartanii gaaffii uummata keenya hunda irraa akka deebi'u dhiibbaa gochuu danda'uu qabdan malee gaabii addeeffattanii bakkuma qaamni mootummaa isin waame harka eebdanii galtu yoo taate har'as dhiiga ilmaan keessan irratti qoosaa jirtu.
Borseenaan siin gaafachuu jira. Isa kanallee of qusachuu danda'u qabdanii jechuudha. Kanaaf uummanni keenya har'as durus tokkummaa keessan kaayyoon ganama manaa baaneef kaayyoon kaleessa itti wareegamneef kana miti waan ta'eef qabsoo keessan ilmaan keessan bosona jirtu tumsitanii egeree fi abdiin keessan isaani waan ta'eef walitti dhufanii waliin dubbachuun ni danda'ama yoo ta'eef qaamni nagaa jibbee qawwee bannifatee bosona Oromiyaa fi gammoojjii keessa beelaaf dheebuu qorraa argeetu deemu jiru walitti dhufanii waliin hojjetan. Sanan taane yoo taate abdiin nuti qabnu hin jiru waan ta'eef diinni bitaadha mirgaan nutti roorrisaa jira. Isa kana ofirraa cabsuudhaaf irree tokko walii dhaabbachuu danda'u qabna. Qabsoon keenya kaleessa sar'as sirna irratti malee saba irratti amantaa irratti waan irratti xiyyeeffatu tokko illee hin qabu. Har'as nuti xiyyeeffannaan keenya sirna irratti malee nam-tokkee irratti amantaa irratti waan xiyyeeffatee miti jechuudha. Kan nuti qabsaa'aa turreef jijjiirraa hundee malee jijjiirraa sirnaa attawaawiin achi nama isaa buusee asii fiduu miti. Qabsoon Oromoo jijjiirraa hundee barbaada. Gaaffiin Oromoo gaaffii bu'uuraati. Gaaffiin bu'uuraa hundee irraa gaafa deebi'e Oromoon nagaa argata. Oromiyaan nagaa argatti. Qajeellotti immoo misooma diinagdee waan barbaannu fi Oromiyaa badhaatu ijaaruu dandeenya jechuudha. Oromoon ofii isaatii dhumee lafee cabee dhiiga isaa gabbaree aga yoomitti akka inni Itoophiyaa jedhan tana tursiisu hin beeku. Ofii dhumaa obsaa jedhama ajjeefama mana gubachaa hayyootaa hidhama lubbuu dhabaa qabeenyaa saammamaa aga yoomitti akka jiraannus hin beeku jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan deemaa jiru sirnaan itti ilaaluu qabdanii jechuudha. Haraara galgallis haraara ganamnis haraara haraarri shiraa kaleessas qabsoo keenya sakaale har'as sakaaluuf jira. Haraarri shiraa dhaabbachuu danda'uu qabaani. Haraarri shiraa dhaabbachuu danda'uu qabaani. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii, haati siiqqee dhugaadhaan qabsoo Oromoo bu'uurarraa gaaffiin Oromoo bu'uurarraa maal isa jiru hubattanii sirnaan iddoo rakkoon jirtu bartanii gaaffii uummata keenya hunda irraa akka deebi'u dhiibbaa gochuu danda'uu qabdan malee gaabii addeeffattanii bakkuma qaamni mootummaa isin waametti harka eebdanii galtu yoo taate har'as dhiigalmaan keessan irratti qoosaa jirtu. Borseenaan siin gaafachuu jira. Isa kanallee of qusachuu danda'uu qabdanii jechuudha. Kanaaf uummanni keenya har'as durus tokkummaa keessan